Ashamaa harka fuunee akkam jirta hordoftoota fi daawwattoota keenya keessa hordofaa jirtan kun gadaa tuubii dhorroonni maatii taatan baga deebiidhaan gara chaanela keenyaa dhuftan jecha warroonni haaraa dhuftan yoo jiraatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalama. Akkuma beekamu gadaa tuubii irraa ta'an duras odeeffannoo waqtaawaa fi bashannansiisuu tokko tokko ijoo sooshaal miidiyaa ta'anii turan fillee simbiraan gahaa turreerraa hadhas akkuma tanaan dura beekame ijoo sooshaal miidiyaa viidiyoowwanii fi suuraawwan dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti namootni baay'een koomentiitti kennanii sheer laayikii argatan ijoo dubbii ta'anii tura isin biraan ga'uuf dhufneerraa viidiyoon kun akkasitti tolu waan beeknuuf ammuma namoota hedduu bira akka ga'uuf laayikii eegalaa isin jecha eegala. Dinqeessaa Dabalaa jabaa artistoota jajjaboo yookiin ciccimoo uummanni Oromoo ittiin boonu keessaa Dinqeessaa Dabalaa isa tokko. Kanaafuu Dinqeessaan Dabalaa uummata keenya biratti artistoota keenya warroota utubanii qaban keessaa isa tokko. Artisti Dinqeessaa Dabalaa viidiyoo piroomooshinii daayirektara ta'uuf artistoota keenya hedduu fakkeenya ta'ee gargaaraa tureera. Dhiyeenya kana sirba tokko gadhiiseera. Sirbichi hedduu jaalatameera. Guyyoota muraasa keessatti naannoo akkuma 100 lakkaa'amu view argachuu danda'eera. Ammas bifa seenaan deemaa jira. Kallattii tiktookiitiin riikaardii cabsuu jira. Dinqeessaa Dabalaa tiktook irratti chaalenjii guddisuu jira. Sirba isaatiin riyaakti viidiyoon ta'e tokko waa'ee Mansuur Jamaalii wal qabatee ijoo sooshaal miidiyaa ta'e namoonni hedduun riyaakti godhaniiru. Akkasumas laayikii hedduu fi koomentii hedduu itti kennamee jira. Viidiyoon waan jedhuu fi maal akka ta'e laallee walitti adeemnu ittiin boora. Nan hawi sisa. Nan hawi sisa. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Hinta hujennaan qawwee dhugee tanoo fajjeessa. Nan hawi sisa. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Nan hawi sisa. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Mansuur kiyamoo qubeella harkaa daa'imman didhamoo. Mansuur kiyamoo sa'aatiin harkaa daa'imman didhamoo. Nan hawi sisa. Nan hawi sisa. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Hinta hujennaan qawwee dhugee tanoo fajjeessa. Nan hawi sisa. Mansuur Jamaalitti. Akkasitti obboleettiin teenya tuni kallattii tiktookiitiin namoonni hedduun koomentiitti kennaniiru. Hedduu ammoo guyyaa takkitti keessatti laayikii hedduu argachuudhaan ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uu dandeessee jirti. Namoonni hedduun sheer godhaa jiru. Akkasumas hedduu isaanii viidiyoo kana koppii gochuudhaan riyaakti ittiin gochuu jiru. Ijoo sooshaal miidiyaa ta'ee sirbi Dinqeessaa Dabalaas kallattii yuutuubiitiin uummatoota hedduun jaalatamee dhageeffatamuu jira. Kana fakkaata. Viidiyoon keenya inni lammataa immoo viidiyoo osoo hin taane suuraa tokko pirezidaantiin Dubaay Sheek Khaliifaa Ibn Muhammad waggaa 73ffaa isaaniitti addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Namoonni hedduun gadda isaaniitti argamu. Namoonni hedduun gadda isaanii ibsachuu jiru. Sheek Khaliifaa nama uummata abbaa hiyyeessaa jedhamuudhaan beekama. Nama nagahaa, nama
uummatoota hedduu iyyuu simattee biyya Dubaay jechuudha. Biyya Dubaay keessatti uummatoonni hedduun bifa walqixxummaatiin yookiin diimokiraasiitiin kan jiraatanii Sheek Khaliifiin nama abbaa miskiinaa jedhamuudhaanis ni beekamu. Uummatoota isaanii biratti hedduu nama jaalatamaa fi umrii 73 isaaniitti aangoo waggaa 9 ergaa biyya Dubaay bulchan booddee guyyaadhaa kana addunyaarraa boqochuu danda'aniiru. Rabbi jeenataa haa badhaasu, nama jeenataa haa taasisu. Gara viidiyoo keenya isa biraatti ceena. Viidiyoon keenya inni biraa akkuma beekamu ta'a dura godina Booranaa keessatti hongee hammaatee hogguusetti namaa fi beelladoota irraa miidhaa guddaa geessaa tureera. Yaa ta'u garuu hogguusetti hanga hundaa sooshaal miidiyaa irratti viidiyoowwan Boorana keessatti waraabama uummata biraan hin geenye. Dhiyoo kana garuu viidiyoon tokko hogguusa waraabame gara sooshaal miidiyaatti dhufee ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'eera. Gochichi hogguusan achitti raawwatamee ture hedduu gochaa qalbii nama cabsuu fi nama gaddisiisuudha. Waan gaddaa tana dura jireenya keenya irratti arginee hin beekne. Beelladoonni bishaan dhabuudhaan horii fi bineensonni adda addaa isaa babbaalaatti harca'anii dhumatanii yoo isaan suuraa ka'an argina. Kanaaf uummanni keenya hammaan tana hanga danda'ame tokkotti deeggarsa biyya alaatii fi biyya keessaatiin uummanni keenya sun achi keessaa bahuu danda'aniiru. Warroonni garuu keessumattuu adda durummaadhaan biyya alaa jirtanii diyaaspooraan keenya biyya alaa, lammiileen keenya biyya alaa jirtanii uummata Booranaa hongeessan keessaa baasuudhaaf tattaafattanii sadarkaa hadha irra jiran kanaan geettan asumaan galata isinii galchuu barbaada. Viidiyoon sun viidiyoo akkamii akka ta'e ilaalla walitti deebinu. Watch me this. You have to watch me this. You know, I teach my students about the domestication of plant and animals. But now what we have seen here is really unbelievable, you know. We may think that we are civilized and we think that the world is civilized and we are civilized nation. But nowadays we are capable of to preserve such animals which have the history of helping us to live for the long period of years in the history of the human beings. But now, as you can see that, you know, we are unable to preserve the lives, both the environment as well as the animals which is lived together with us for the long period of time. So, one thing is to be realized is, you know, this animal is not dead because of their weakness, because of we are unable to preserve, you know, because we are unable to preserve it. ይህ የምትመለከቱት በቦረና ማንነት ያላቸው ይህን ቪዲዮ እኛ ለዘመናት የሰው ልጆችና እንስሳት እንዴት እንደኖሩ በታሪክ ላይ ተቀምጧል። ሰዎች እንዴት እንስሳን እንዳላመዱ፣ ሰዎች እንዴት ከእንስሳ ጋር መኖር እንደጀመሩ፣ እንስሳት በጣም ለሰው ልጅ አስፈላጊ እንደሆኑ ሰዎች አምነውበት፣ እንዲሁም መሬትን መጠቀም ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ታምኖበት እንስሳን ማላመድ ተችሏል። የተለያዩ እንስሳ ከነዚህ እንስሳቶች መካከል አንዱ ከብቶች ናቸው። ከብቶች የወተት ተዋጽኦ፣ ስጋ እንዲሁም የተለያየ ነገር ጥቅም አላቸው። ነገር ግን እንዲህም እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ ክምር ጭድ የሚመስል ለማየት ሁላ ለማመን ሁላ የሚከብድ የሬሳ ማዕት እንደምታዩት ይኸው እንስሳቶቻችንን መጠበቅ አቅቶናል። ስለ እውነት ማወቅ አለባችሁ ይሄንን ቪዲዮ dhugaa dubbachuudhaan viidiyoo kana ogguu argutti hedduu tokko rifadhe baay'ee tokko mataan na dhukkube tureyyuu aadaa uummanni Booranaa yeroo san keessatti rakkoo hagana fakkaatu kana rakkoo kana gahu keessa turanii rakkoo kana dabarsanii wanta jedhutu keessa kiyyatti dhagahame. Haa ta'u amma garuu rabbiif galanni haanga'u haa ta'u hanga tokko jijjiiramni ni jira. Roobnis hanga tokko roobee jira. Uummanni deeggarsa taasifamee fi kallattiilee Oromiyaa adda addaa irraa amma hanga tokko darbeefii jira. Alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Boorani uummata nagaati, uummata nageenya jaalatu, uummata horsisee bulaa keessumattuu horii isaaniitiif kabajaa fi jaalala qabanidha. Kan dhumateefis rabbiin jajjabina yookiin sabriyaa kennuu fi waan jalaa badii kamiyyuu rabbiin bakka buusu jecha mee hadhaaf ammoo viidiyoo isaa xumuraa kan godhanne viidiyoo ijeenya kana ijoo sooshaal miidiyaa kan ta'an keessaa kan biraa ammoo wadhabinsa Sheek Muftii Umarii fi
doktora keenya hayyuu keenya beekaa Oromoon qabduu fi ittiin boontuu Dr. Jeelaan kan ta'an isaan viidiyoo san hanga danda'ame tokkoon isin biraan ga'uudhaaf yookiin kallattii isaa yogguu muftiin Sheek Jeelaan rukutuu isin biraan ga'uudhaaf hanga tokko sooshaal miidiyaawwan kallattii hedduutti fayyadamnee hedduu xaarree jirra. Haa ta'u garuu viidiyoo sun sooshaal miidiyaa irraa ni dhoowwame. Sa'aatii san keessatti viidiyoo isa rukutu san sooshaal miidiyaa irraa argachuu hin dandeenye. Hanga danda'ameen garuu viidiyoowwan yogguu isa waraabaman muraasa keessaa kan irratti dhiyaatu mee isin biraan geennee ilaalloo deddeebinaa nu wajji tura. لا شك أن قضية وحدة المسلمين قضية أمر الله بها في كتابه العزيز وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونهى عن التنازع قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Viidiyochi kana fakkaata ture. Haa ta'u garuu viidiyoon kana keessatti yegguu inni kallattiidhaan Dr. Jeelaan rukutu viidiyoo mul'isu sooshaal miidiyaa irraa argachuu hin dandeenye. Viidiyoo kallattii san mul'isu ogguramee jiruuf hanga danda'ameen garuu hedduu barbaachuu turre isin biraan ga'uudhaaf hin danda'amne waan ta'eef. Haa ta'u garuu sheekarraa yookiin ulamaa biyyi qabdu kanarraan wanti akkanaa eeguun waan nama gaddisiisu gadda onnee namaa cabsuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf uummata amantaa musliimaa kamiyyuu waan gadda onnee cabsee hundaafuu rabbiin abbaa haqaatiif haqaa haa kennu. Abbaa shiraatiif shiraa kennu jechuu barbaanna. Isinillee waa isin dhagahame kanaan wal qabatee koomentii jedhan nu barreessaa isin jecha. Warroonni chaaneelii keenya sabskiraayib hin goone sabskiraayib gootanii mallattoo ol jedhu irra wakeettaan viidiyoowwan bashannansiisoo akkanaa kun gara fuulduraatti yeroo nu gadhiifnu kam isin bira ga'uu danda'a waan ta'eef sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa jecha. Hanga viidiyoo biraatti wal deddeebinutti iddoo nagaa tura. Solo finfinne Oromi sittime solo logo solo libatala bakkalcha galgala